dhagaa ijaaruun dhagaa biildingiin bara sana jalqabe nu jedhu Aksum keessa dhagaan sun maaliif dhadhaabbatamee dhiiruu namni sagalee jira maaliif dhadhaaban namatti itti galamoo mana barumsaati moo maalidhamee fakkeenyaaf eega ogummaa akkasii qabaatanii ijaaran eega ogummaan akkasii bara sana keessa biyya kanatti dhufe maaliif dhaabbate wanti sun wayi reeffa namarra dhaabaa namni kana xaaree moo maali wanni isaa. Asuma garagarshanii ka isaan maqaa geeddaruu irratti maqaa namaa seenaa namaa geeddaruu irratti rakkoon qabanii falaashaa jedhaniini falaashaan kunii akka seenaa Itoophiyaatti Oromoon biyya kana dhufe kan jedhame jaarraa 16ffaadha kan Itoophiyaan hin beektu jechuudha. Anis daree taa'ee kanan baradhee fi warri wal fakkaannu wanni baachii tokko barannee jaarraa 16ffaa keessa dhuftan jedhanii daree keessatti nutti himaa turanii. Dhiisanii deebi'anii yoo ta'u galuu deemanuu jedha seenaan ishee bubbeen ishii fudhatee jedhanii barreessan jechuudha. Yoodiit gudiit bubbee fudhatee jedhanii barreessanii jechuudha. Kanaaf eega ishii bubbee fudhatee immoo ajajaa waraana ishiitti itti darbee jechuudha. Itti darbee inni amma dhaqee galaana diimaa ga'utti bushe jechuudha. Aksum isaan jedhan kanas qabatee isaan immoo ajajaa waraana ishii immoo bakka ishii bu'ee jechuudha. Kun isaan barreesse barreessuma waa'ee isaanii barreessan amma nama fardaan dhufe nama ajajaa waraana baay'ee fudhatee kunoo Aksum irraa ka'ee nama diina kiyya jedhu kana barbaadu asayyallaa inni dhokate kana keessatti barbaadu dhufe. Kanaafuu amma gaa inni kun amlaaq dhufee nama mana horaa jedhamutti galche jechuudha. Taglaa Hayimaanoot horaa bulchaa naannoo mandhee kana keessa jiru manzee sana keessa mandhee kana keessa jiru nama horaa jedhamu. Kun immoo abbaan qabu beekaa jidduutti lafatti hafaa yeroo Aksum kufus waggaan 40 lafatti hafe yeroo Daamot kufus waggaan 250 lafatti hafe yoo nuti Oromoodha jedhe qofaadha namni si'achi algaa san argatu. Michilee lolaati michilee lolaa. Nagaa keessanii akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota Michilee miidiyaa baga jiraattanii baga waliin jiraanne baga yoo nageessanii egaa warri faffacaaftanii namaan qaqqabsiiftan akkasumas yaada fi yaadannoo keessan galatoomaa isiniin jenna. Yeroo darbee keessattuu kufaatii mootummaa Daamotaati wal qabachiifne sababni kufaatii mootummaa Daamotaa mootummaa Aksum irratti hundaa'e jenneera. Mootummaan Daamot kan kufee kufuunsaa kan ittiin beekame 1980 DC irratti achirraa kaasee immoo hanga bara 150 AD'tti mootummaa abaluu kan jedhu jidduu sana jiru suni maal agarsiisa jeequmsa agarsiisa jeequmsa irra akka turan abbaa kan godhan ummatichi lolachaa akka turee fi isaan kunis akka hin dhaabbanne agarsiisa. Itti aansee egaa 150 AD irra kanarratti yookaan walumaa galatti namni jaarraa tokkoffaa jedhee waama. Achirratti hundeeffamanii eega hundeeffamanii immoo wantoota achitti raawwataman tarkaanfii isaan fudhatan jijjiirraa isaan fidan akkasumas hariiroo isaan mootummaa Giriik sirna mootummaa Giriik wajjin qaban warra Giriik wajjin keessattuu warra Ateenaa warra sirna amantii ortodoksii Ateensi uume kana wajjin hariiroo akka qaban achi Ateensi immoo Sooriyaa wajjin hariiroo akka qabdu Sooriyaa qofa osoo hin taane Kooptikii Gibxii hundeessuu fi geggeessuudhaan akka keessatti hirmaachaa turte achirraa aadaa fi seenaan Kooptikii Gibxii fi Kooptikii warra ortodoksii Sooriyaa kun immoo babal'atee Sooriyaa irraa gara mootummaa Aksum kanatti dhufanii Aksum wajjin hariiroo gochuu uumuudhaan afaan mana hojii bataskaana Aksum akka afaan Giriik ta'u haalli seenaan kadhaan waan hundi akka akkas ta'u taasisanii kana immoo seeraan taasisan jenneera seera baasan jenneera seera kana warri baasan ergamtoota salgan jedhamanii har'a Itoophiyaa keessatti taabonni maqaa isaaniitiin dhaabbatee kabajamaa jiran maqaa isaanii lafa sinii keenya irraa akka kanatti isaan kun aadaa fi seenaa naannoo sana jiru egaa jijjiiraa dhufaniin walitti bu'iinsa jidduu isaaniitii fi hawaasa Oromoo gosoota Oromoo naannoo sana jiru wajjiniin waggaa dheeraa deemaa ture dadhabaa dhufuudhaan mootummaan kun mootummaan Aksum sun dhumarratti akka isaan ka'anitti meeroo itti gadi duulee kufuu danda'e jedhama. Meeroo irratti gaafa duulu isa dura maaltu jira meeroo wajjin yookaan uummata kuush wajjin hariiroon isaan qaban yeroo xinnoodhaaf naannoo meeroo to'atee ture yookaan uummata kuush to'atee ture jedhu sanaaf jecha kuush kan jedhu kuni maqaan Itoophiyaa amma jedhamu kuush kan achitti bara sana ta'e kuni
warri Giriik yeroo barreessan Itoops jedhanii waan barreessanis Itoops kan jedhamu kun immoo nama gurraacha nama fuula gubataa isa jedhu irraa dhufe Aksum an jedhamu kun egaa mootummaa Aksum kan jedhamu kun maqaa kana dhaale jechuudha. Maqaa Itoophiyaa jedhu kana maqaa Itoops jedhu kana dhaalee yeroo gabaabduudhaaf waan to'ateef warra sanaan waamamaa jedhama. Maqaan Itoophiyaa jedhamu iyyuu Kuush irraa dhufe. Maqaan Itoophiyaa jedhu Kuush irraa dhufe. Barri inni itti moggaafame 330 moggaafame sababa uummata Kuushii warri Giriik Itoops jedhaniif. Itoops jechuun akka warra Giriikitti uummata fuulli isaa fuula gubataa jechuudha. Kana dura irra deddeebi'ee namoonni baay'een kaasaniiru barreeffama seenaa keessattis Google keessa seentanii barbaadanis kun akkasumatti jira. Egaa Aksumiin dhiibbaa irratti gochuudhaan gosoota Oromootiin akka kufee irratti dubbannee turre jechuudha. Bal'inaanis ta'uu baata. Irratti dubbanneerra gosoota uummata Oromoo kana keessa ammoo Falaashaa kan isaan jedhantu jira. Falaashaan kun maqaa afaan Oromoo fagaate jedhurraa akka dhufellee keessa gashinee dubbanneerra asuma garagarshanii akka isaan maqaa geeddaruu irratti maqaa namaa seenaa namaa geeddaruu irratti rakkoon qabanii Falaashaa jedhaniini. Falaashaan kuni akka waan Aksumiin loleetti kaasuu jechuudha. Isaan Aksumiin lolee kan kuffise Falaashaadha. Falaashaan kun akka seenarraayis mul'atutti akka qabatamaadhaanis maqaa hoogganaa ishii warra kanaa taate kan kaate Yoodit isaan jedhan san Yoodit Gudiit isaan jedhan Ayyoo Guddoo Ayyoo Gudditti Ayyoo Guddoo karaa gadaatiin immoo irrina jiruun Badditti jedhanii sanaan kufee jechuudha. Guutummaan guututti kana yeroo darbe dubbannee turre. Egaa inni kufee waggaa 40 warra kanatu bushe naannoo sana. Naannoo hanga dhaqee galaana diimaa ga'utti to'atanii asiin immoo hanga qarqara Walloo fi naannoo amma Laallibalaa jedhamu kana hawaasa achirraa luka walitti naqatanii akka turan ibsaa jechuudha seenan isaanii. Fakkeenyaaf lafa akka Laastaa, Waag akkasumas amma naannoo Laallibalaa, Ro'aa waan akkasii kana keessa turanii jechuudha. Akka isaan Oromoota akka jiranitti waraanni ishiis Oromoodha. Ajajaa waraanaa sun gaa Mararaa ture jechuudha. Isaan amma maqaa isaa akka Marraa Taglaa Hayimaanot jedhan. Marraa Taglaa Hayimaanot jedhanii waamu. Marraa Taglaa Hayimaanot kun ka mootummaa Zaaguweetii jechuudha. Mootummaa Zaaguwee jedhanii isaan moggaasan Marraa Taglaa Hayimaanot jedhanii. Mararaas jedhanii barreessaniiru Marraa Taglaa Hayimaanot isin jedhu jechuudha. Kullachuu bakkuma tokko jira. Maqaanuma isaatiin yoo seentan amma Google keessa seentanii argachuu dandeessu kun shakkii qabu. Marraa Taglaa Hayimaanot kun isaan jedhan kun bara kam aangootti dhufe bara 900 fi naannoo kanatti aangootti ba'ee aangoo naannoo sanaa to'achuu danda'e. Egaa to'annoo isaatii kanaan mootummaa Zaaguwee jedhamanii mootummaan Zaaguwee nama Mararaa jedhamu kanaan hundaa'ee jechuudha. Isaan gaa duraan Aksumiin dadhabsiisanii warra Aksumii hundeesse warra Giriikiin gashanii isaaniin hariiroon isaanii addaan cite jechuudha. Hariiroon isaanii addaan cite. Isaan luka isaanii garamitti dheereffatanii gara Yerusaalemitti dheereffatan yookaan warra Israa'el wajjiniin amma maqaan isaanii qabu jechaadha. Amma sirni sagadaa, sirni maaloo, sirni waa'ee aadaa naannoo sanatti ka'u warra Yerusaalemii jechuudha. Fakkeenyaaf laga naannoo handhuura magaalaa isaa godhee kan ka'u naannoo teessuma mootummaa Zaaguwee yookaan Marraa Taglaa Hayimaanot hundeesse kuni naannoon Laallibalaa kun Laallibalaan hundaa'e. Inni Laallibalaan mootummaa isa itti Baarekka jedhamu dhumarratti garuu calqabni isaanii Marraa Taglaa Hayimaanot jedhama jechuudha. Bara 912 hanga 905 bushee waggaa 13 bushee jedhama. Achirraan kan itti fufe Xaaxaa Waddiim jedhanii moggaasan maqaasaa 925 hanga 965 ti waan waggaa 40 bulche jedhama. Achiin itti aansee mootii ta'ee naannoo Laallibalaatti warra Zaaguwee kana keessa Jaan Siyyum jedhanii maqaasaa barreessan. Jaan Siyyum jedhanii 965 hanga 1000 bara 5tti akka lakkoofsa warra Giizii kanatti kun eessatu bushee jedhama. Achi Girmaa Siyyum kan jedhamu immoo 1005 irraa hanga 1045tti immoo isa bushee jedhanii. Intaasaniis ammas maqaa lammaffaa maqaa Mararaa dhufa jechuudha. Maayiraaraa jedhanii barreessan. Maayiraaraa isaanuma barreesse Mararaa. Inni immoo 1045 hanga 1060tti bushee. Ittaansee Harraambee tokkoffaa jedhanii. Harraambee tokkoffaan 1060 hanga 1077tti bushee naannoo mootummaa Zaaguwee sana keessatti aangoo qabatee ture jedhama. Ittaansuudhaan Yimraa Kiristoos kan jedhan immoo 1077 hanga 1117tti immoo ture jedhama. Ittaansee Qiddusuu Harraambee Hulattanyaa jedhaniini. Inni immoo 1117 irraa hanga 1157tti ture jedhama. Inni salgaffaan Qiddus Laallibalaa jedhanii. Qiddus Laallibalaan kun 1157 hanga 1197tti bulche jedhu.
Ittaan Suudaan Qiddisuu Naakutoo La'aab. Naakutoo La'aab. Egaa kun amma maqaa isaa waamuu wallaalanii jajillase. Naakutoo La'aab. Naatolaa ta'uu danda'a, maaloo ta'uu danda'a. Kun egaa waan isaan achitti awwaalan kana wanti keessaa shakkinee barbaanne yoo jiraate waan tokkorra gahuu dandeenya. Inni immoo 1197 hanga 1237tti itti fufee inni dhuma Yitibaarak jedhama. Yitibaarak 1237 hanga 1245 lakkoofsa Giizii yookaan lakkoofsa Qeesii jedhamee biyya kanatti waamamu kanaatti bushee jechuudha. Egaa jarri kun 11 aneenyutii jedhanii lafa kaawwamanii gosa Agawootii jedhanii. An Oromootiin jennu jechuudha. Mararaan lachuu Jaansuyyuunis eenyumtu 11 kana isaan akka seeraa Itoophiyaa keessa jirutti Agawoodha jedhanii. Jarri kun immoo Mararaa kan jedhamu maqaan namaa lamaan achi keessa jiru kun Mararaan Marraa Taglaayimaanota kan jedhan isaan ajajaa waraana Yoodiit Gudiit kan turee fi eessuma ishii akka ta'e namoonni baay'een barreessanii akka Taaddasaa Taamiraat kan jedhaman barreessaniiru. Nama baay'ee Taallaqsaa Baguraafaa waan akkasii kitaaba yoo bara durii barreeffame kana keessatti ni arganna. Har'a Gugulii keessas maqaa Marraa Taglaayimaanota jennee yoo seenne hin dubbifna waan inni ta'e. Akkasumas tokkoon namoota 11 kana kaa'aniiru Gugulii irraa achi keessatti in arganna jechuudha. Egaa kuni amma bara 1245 jechuun jaarraa 16ffaa miti beeka. Akka seenaa Itoophiyaatti Oromoon biyya kana dhufe kan jedhame jaarraa 16ffaadha. Itoophiyaan hin beektu jechuudha. Anis daree taa'ee kanan baradhee fi warri wal fakkaannu wanni baachii tokko barannee jaarraa 16ffaa keessa dhuftan jedhanii daree keessatti nutti himaa turanii. Karaan dhufaatii keenyas karaa kibba Oromiyaa ammaa kanaan akkana akka wal dhufee fi otoo waliin goriin karaa laga Gibee qabatee Wallaggatti kutee jedha kitaabni seenaan ani kutaa 9tti baradhe jechuudha. Haa ta'uutii isaan kun Oromoo ta'uu isaanii nuuf waan ta'e nu hojjetanii bu'aa wayii nuuf buusan otoo hin taane ragaadha. Ragaa Oromummaa taasisa jechuudha. Akkuma yeroo darbee Kunaamaa kaafne amma gara fuulduraattis uummata Iroob jedhamu sana sin kaafna seenaa isaanii aadaa isaanii maal isaanii keessatti hin ka'a. Kanaafuu jarri kun Oromoodha. Kanaafuu maaltu ta'eere Oromoon jaarraa 10ffaa durayyuu Itoophiyaa keessa jiru. Jaarraa 1ffaarrayyuu Itoophiyaa keessa jiru. Jaarraa 1ffaa durayyuu Itoophiyaa keessa jiru. Jaarraa 1ffaa dura mootummaan Daamotaa Ragaasaati. Jaarraa 9ffaa yookaan 10ffaa kanatti kunoo warri kun Ragaasaati. Egaa akkamitti immoo Marraa Taglaayimaanota kun akkamittiin Yoodiitii bakka bu'eessa jedhuuf seenaan jidduu sanatti waggaan 40 hin jiru beekama. Marraa Taglaayimaanota jedhanii isaan kaasa yookaan Mararaa nuti jennu kun 912 kana keessa anshiin jiru jechuudha. Waggaa 40 lafumatti. Kana duras waggaa mootummaan Daamot kufu 980tti kufee jedhanii. Aksum immoo kan hundaa'e jaarraa 1ffaadha. Jidduu kanas amma waggaa 200 jira jechuudha. Inni eenyu akka ta'e hin baramne jechuudha. Asiis immoo waggaa 40 jira ishiin. Akkamitti kufteen dhabamtee akkamitti ajajaa waraanaa ishii kun aangoo qabataa akka isaan barreessanitti nama achi Aksum irraa badee aangoo warra Aksum isa takabbaa'u kan abbaan isaa du'ee inni itti darbe nama Ambassaa Waddim jedhamu. Ambassaa Waddim nama jedhamu Waddim jedhanii Ambassaa Waddim jedhu inni dhokateeti as galee lafa Manzee amma jedhan kanatti Mandhee lafa Mandhee kanatti baqatee gale duras Dilnaa'ood namni jedhamu achitti baqatee ture kanaaf Mandhee jedhan beeka. Oromoon Mandhee jedhan jechaadha. Fardachiisan hin ga'u barbaadan ayyallaadha yeroo baay'ee bosona lafa ayyallaa sana namni dhaqu waan ta'eef achitti galee maannanee taa'ee achitti du'ee jedhu Dilnaa'ood namni jedhamus. Ammas Ambassaa Waddim kun bara Yoodiit yookaan baraayyoo guddoo kana achitti baqatee waan ture kana dhageessee waraana ofii ajajjee dhuftee Shawaa keessatti bakkee amma Tagulat jedhan bakkee amma Mandhee yookaan Manzee jedhan bakkee amma Jaarii jedhan kanatti dhuftee yeroo dhufu waraanni karaa lafa kanatti gadi seenu dhabe jechuudha. Gamaan ayyannaa gamanaan ayyallaadha fardeen inni akkatti seenamu dhabame ofii lafa sana dhaquu dhiisanii deebi'anii otoo galuu deemanuu jedha seenaan ishii. Deemanii otoo galuu deemanuu bubbeen ishii fudhatee jedhanii barreessan jechuudha. Yoodiit Gudiit bubbee fudhate jedhanii barreessanii jechuudha. Kanaaf eega ishii bubbee fudhate immoo ajajaa waraana ishiitti itti darbee jechuudha. Itti darbee inni amma dhaqee galaana diimaa ga'utti bushe jechuudha. Aksum isaan jedhan kanas qabatee waliigalatti handhuura teessoo isaatii garuu Laallibalaa gara Walloo keessa bakkee amma Laallibalaa godhanii bushanii jechuudha.
Laallibalaa nama irratti jabeeffamee maqaa laallibalaatiin qabu nama laallibalaa jedhamu kanatu achitti barasaa ijaarsise bataskaana kana ijaarsise ansaas seenaan bal'aadhaa inni akkatti ijaarsise inni maal waan fagoo jira waan ta'eef amma tokko waan arginee fi waan dhageenye fi waan dubbifnee argine irratti hojjechuun hin danda'ama. Egaa bifa kanaan Aksuumiin kufee Yooditis akkanatti bubbeen fudhate isaan immoo ajajaa waraana ishii immoo bakka ishii bu'ee jechuudha. Kun isaan barreessuma waa'ee isaanii barreessan amma nama fardaan dhufe nama ajajaa waraana baay'ee fudhatee kunnoo Aksuum irraa ka'ee nama diina kiyya jedhu kana barbaadu asayyallaa inni dhokate kana keessatti barbaadu dhufe akka ishii bubbeen fudhate namichatu boolla keessa taa'ee argee asii achi itti meefi egaa kun waan nama ajaa'ibu haa ta'uti seenaan biyya kanaa oduudhuma mandaraati akka kanatti barreeffame akka kanatti inni bakka bu'ee jechuudha. Inni gaa bakka bu'uudhaan luka isaa hariiroo isaa warra Aksuum otoo hin taane warra Yerusaalem wajjiniin hariiroo godhatan. Si'achee jechuudha. Amma seenaa isaanii keessatti kan qabamu fakkeenyaaf keessumattuu Laallibalaa jalqabee amma lagumti naannoo bakka Laallibalaa jedhamu kun jiru lagdi duraan maqaan isaa waan biraa Yordaanos ta'e jechuudha. Yordaanos jechuun bishaan bakka inni ta'e nama hundaaf beekaa jechuudha. Maqaa lafaa maqaa lagaa akkasitti geeddaranii naannoo sana ittiin dhiqan jechuudha. Gaa seenaa karaa kanaan dhufe karaa Israa'eliitiin dhufetti aangoo fa'aa isaa kennuu dinnaan yookaan immoo kiroon kingi isaan jedhamu kingi kan jedhamu isa mataatti isaan kaa'an kiroonii kan kingi kan jedhu iyyuu kirooning isa achirraa dhufe isa otoo isaan achiin eeyyamaniif ofiisaatiif of aggoobsifaa jedhanii barreessanii jiru. Inni kun baay'ee walxaxaadha. Maqaadhuma isaanii kanallee jajallisanii waan ati jettu ansi wallaalchisu jedha. Achi keessatti amma Laallibalaa keessatti namni qorate waan ajaa'ibaatu jira achi keessa ammayyuu dhokatee jecha. Manni tokko manni isaan namni akka hin seenne dhorkantu jira jedhani warri dhaqan. Maal jedhanii Yemisxir beet jedhanii hankaa'antu jira jedhu namoonni baay'een. Icitii biyyaa, icitii bataskaanaa, icitii bataskaanaa jedhanii achi keessa kaa'an jiru jira jedhame barreeffamni isaan achitti barreessanitti isaan mukuma wayii dubbisuu ati hin beektu milikkita haasxaa wayii walii kaa'aniiru mukuma dubbisu namni Laallibalaa sana dhaqe raajii baay'ee arguu danda'ame namni qorachuu yoo barbaachise mukuma walirra qaxxaamuree jiru kana sii dubbisa qeesii wayii achuma bahee sii dubbisa kana siin jedha ati muka ta'uusaa malee waan dubbisu jiru maalin icitiidhaan barreeffamee siin jedha kun ragaadhaan jira jechuudha viidiyoon isaa hin jira viidiyoon namicha akkaatti barsiisu icitii bataskaanaati icitii taabotaati icitii biyyaati waan sadi icitii bataskaanaa fi icitii taabotaa jedhanii kaa'aniiru kana kaa dibiloop kan godhe yookaan ifan dagaagse bara Laallibalaati isaan kaa Oromoodha fooniin Oromoodha sanyiin Oromoodha gosaan Oromoodha akeekni fi yaadni isaanii immoo waan biraati. Kunno Yordaanos yeroo isaanii kunno Yerusaalem konseptii achiiti jechuudha. Isaan Aksuum warri duraa waggaa naannoo waggaa 500 olii fi konseptii Giriik fi warra Sooriyaatiin deemaa turanii isaan kun immoo gara kanatti jijjiiranii egaa akka kanatti mootummaan warri sirna Zaagwee hundeessan kun aangoo bara 912 hanga bara 1245tti waliigalatti waggaa 300 oli kun waggaa 330 turanii jechuudha. Biyyi kun yeroo sanatti guddachaan turre beeka gaduma deemaa turte bara sana barreeffamni jalqabe nuun jedhu bara sana dhagaa ijaaruun dhagaa biildiingiin bara sana jalqabe nuun jedhu Aksuum keessa dhagaan sun maaliif dhadhaabbatamee dhiiruu namni saagalee jira maaliif dhadhaaban namatti itti galamoo mana barumsaati moo maalidhamee fakkeenyaaf eega ogummaa akkasii qabaatanii ijaaran eega ogummaan akkasii bara sana keessa biyya kanatti dhufe maaliif dhaabbate wanti sun wayi reeffa namarra dhaabaa namni kana xaaree moo maali wanni isaa mallattoo maaliiti fakkeenyaaf amma mallattoon piiraamidii Nuubiyaa fi Misir keessa jiru iddoo itti aduu laaluudhaaf kan hojjetame jechuudha. Aduun mataa isaa kanarratti aduu eeganiitidha kan isaan bara lakkaa'uudhaaf hojjetan. Iddoo sana bakka san dhaabbatanii addeessa eeguu, urjii eeguu, bakkalcha eeguu, sochii qorsaa eeguudhaaf tolfame. Isni kunoo maaliif ijaarame? Namni waan itti galu hin qabu maalidhaan waan sana dhaabanii callisanii waanuma lafa kaa'anii jechuudha. Kuni warruma Giriikitu waan mataa isaanii wayii mallattoo mataa isaanii agarsiifachuuf achi godhe malee ijaarsi isaa anuma warra Giriiki fakkaata anuma warra Roomaa fakkaata waan hundumtuu waan inni asitti hojjetame bara sana eega dhagaan ijaarame har'a uummanni naannoo sana jiraatu waashatti gala baramma fakkeenyaaf jechuudha. Naannoo karaa Iroob lafa Iroob karaa Baadimmee karaa Tambeen karaa kana keessa yoo gaddeemtan amma uummanni biyyee keessatti gala akka bineensatti lafa qofforee biyyee tuullateetti gala ogummaan kun eessa dhaqe gaame. Eessa dhaqeeti bara waggaa 2000 dura namni hin ijaaru har'a biyyeetti galee uummanni isaa biyyee fakkaatee jiraata.
Ummata kanas isaan keenya jedhanii miti bulchan wal beekna. Ummanni isaan akkaataa cuucanii baadiyyaatti akkaatti daalachaa'ee yoo guyyaa lama roobni roobuudhaaf balaan beela'u dura dhiibban irratti hojjetama bara. Maaliif keessaa corroqoo ummata qabu jira jechuudha. Ummata waan duroo beeku waan durduroo beeku kana balleessuudhaaf waan isaan hojjetantu jira jechuudha. Dabni isaanii dhaabbachuu dide achirraayyuu keenyattuu faca'ee kun waggaa 30 nu gadadamsaa turanii egaa ammas kan itti fufee jirudha. Walumaa galatti egaa mootummaan Zaaguwee bifa kanaan hundaa'eera. Hundeeffama isaa kanaaf waggaa 330 tureera. Isa eenyu kuffisee eenyu irratti kufee isa jedhuuf immoo innis immoo hin ka'anii jechuudha warri isa kuffise malaa fi lolaan jechuudha. Kaan lolaa kaan malaa. Keessumattuu namichi dhumaa Yitbaarak kun Yikunaam laakiin mo'amee jedhanii barreessanii jechuudha. Namichi dhumaa Yitbaarak jedhamu 1245tti mo'amee Yikunaam laakiin mo'amee aangoon Salamoon sanyiin Salamoon aangootti deebi'ee jedhu. Yikunaam laakiif maaliif sanyii Salamoon jedhu isaan sanaan sanyii Salamoon mitimaa jedhu sababa qabaa jechuudha. Isaan kun akkuma arginu warra eenyu akka ta'an gaa amma tokko namaa galaa amma Yikunaam laak immoo eenyu abbaan isaa warra Aksum sana sanyii ilma Biliqis sana eenyu Ibna Hakiim yookaan Minilik tokkoffaa jedhan sanatti fudhatu jechuudha Yikunaam laak. Inni asitti badee dhokatee naannoo Hayiq gadaamii Hayiq kan jedhamtu naannoo Walloo Hayiq bakka jedhan sana gadaamii jirutti dhokatee taa'aa ture otoo taa'aa jiruu jedha seenan isaa immoo otoo taa'aa jiru Taglaayimaanooti nama jedhamu kun Taglaayimaanooti maqaan isaa Fayyisaa Dooriiti kun warra Doorii Tulluuti inni abbaa Yesuus nama jedhamu nama bulchaa gadaamii Hayiq sana bira dhaqee yeroo taa'ee mari'atanii mucaan kun sanyii Salamooni warri sanyii Salamoon adamsa warri Zaaguwee kun hin ajjeesu hin balleessu sanyii Salamoon nu harkaa balleessu natti kenni jedheef abbaa Yesuus sanarraa fuudhee fidee alayyallaa manzee kanatti galchee jedha seeransa akka inni guddatu akka inni achi taa'u gadaamii Azeeboo kan jedhamu Azeeboo ani inni hundeessee jira immoo Azeeboo kan jedhamu garaa ifaat jedhanii takka waan ifaata saba biraa ta'etti ifaat maal jedhanii warri dhaadatan kun amma lafa saafaa fudhanna algaa saafaa fudhanna jedhanii dhaadatan kun ifaadha inni gosa Oromoo keessaa tokkodha ifaatis waan garitti deeman hin jiru baramu. Yoo nuti Oromoodha jedhe qofaadha namni si'achi algaa san argatu. Kanaafuu amma gaa inni Yikunaam laak dhufee nama mana horaa jedhamutti galche jechuudha. Taglaayimaanoot horaa kan bulchaa naannoo Mandhee kana keessa jiru manzee sana keessa Mandhee kana keessa jiru nama horaa jedhamutti galchee jechuudha naannoo gadaamii Azeeboo jedhama iddoo sun Azeeboo jedhanii egaa Asaboo yookaan immoo Asaboot waanuma amma jennu kana jechuudha. Lafuma amma namni keenya irra jiru kana gadaamii ijaaree jira inni bataskaana ijaaree jira achitti galchee jedha. Achi keessatti guddate Yikunaam laak jechuudha. Yeroo achi keessatti inni guddatu kana immoo Taglaayimaanooti yookaan Fayyisaa Doorii maal hojjechaa ture gosa isaatti jedha. Fayyisaa Doorii dhaloonni isaa 1215 tti dhalate. Nama jaarraa 12ffaa keessa jechuudha. Kunis ragaan isaa inni Abuna Phexros isa badhaasaa Magarsaa jedhamu. Abuna Phexros duras Oromoon hin jira jechuudha Paappaasii guddaan. Isa kanaan dubbatan isaan amma bakki inni dhaloonni isaa Ittisa jedhamti. Bakka guurii manzuma kana keessa Ittisa naannoo Baalcii magaalaa Shankoru isa kana lafa kana dhaqee jaan argeetiin jira tulluu shantu jira tarree galee jira karaan biraan jiru achirraan shankortee shambuutee gadi buuta shankortee shambuuta naannoo sana keessatti magaalaan gundoon amma isaan achi aara shankooraa jedhanii awuraa godaanaa jedhanii karaa daandii Adaamaa fi karaa Finfinnee fi baa Oromiyaa Dirdaa fi Harargee fi Jijjigaa deemu kan addaan kutuudhaan achi ba'anii too nama fixaa jiran kun waan kijibaati. Shankoraan maqaa afaan Oromooti kan achi dhiise jechuudha. Shankortee shambuuta magaalaan gundoon aanaa Shankooraa yookaan Shankoraa Baalcii jedhamti. Kunoo amma jirti amma lubbuutu jira waan duutee baddee miti yookaan waan irraa raganii miti jechuudha. Egaa naannoon kun naannoo kanatti immoo Ittisa kan jedhamtu jira. Ittisni Abuna Taglaayimaanootiif taabonni maqaa isaan ittiin hojjetame kan dhaqaniitoo deemsa amantii itti geggeessan warri Ortodoksii Oromoos ta'e warri amma jiran warra mana jiru achi dhaqaa jechuudha. Kun amma Ittisa Aabboo waan akkasii jedhaniiti deemu jechuudha. Ittisa jechuun afaan Oromooti garuu waan shakkii qabu miti jechuudha. Kuni naannoo kanatti guddate gaama Yikunaam laak kun eenyu jalatti Oromoota naannoo san jiran jalatti maaliif inkibikaabee godhaaf Taglaayimaanota kan Fayyisaa Doorii sanyii Salamoonoo of keessaa qabaachuu baate warri Salamoonoo waan kun warri Israa'elii warri Ortodoksii kenneef kun irraa fudhata hin taatan jedhanii kun warra Zaaguwee waraanaa turan waggaa 300. Kanaafuu Yikunaam laak amma Yitbaarakiin wal lolanii akka carraa Yitbaarak mo'atee Yikunaam laak aangoo qabate. Sababa maali?
sababa Taklaa Hayimaanoot maqaa dhalootaatiin maqaa Oromummaatiin Oromoota naannoo isa jala jiran ni gargaarsa godhee fi kaka'umsa godheetiin jedha. Kana Dooktor Tafarii Buzaayyoo Doorsisaa barreessaniiru jechuudha. Kitaaba isaa dubbisaa ragaa kana guutuu waan uyyuu sarraan argadhe jechuudha. Kun qabatamaadhaan waan dheengadda barreeffamedha. Riifaransii guddaa fayyadamanii warri Faransaayii waan barreessan, warri Ingilizii waan barreessan, akkasumas James Bruce fa'aa waan barreessan kana hunda sassaabeet barreeffamee ragaadhaan jira. Yikun Amlaak itti baarakiin mo'atee aangoo qabate. Aangoo mootummaa Salamoonawaa jedhan jechuudha. Inni kun bara 1270tti 1270 fi 1245 ani itti baara kufe jidduu waggaa meeqa akka jiru laala. Naannoo waggaa 25 jira. Kun immoo abbaan qabu beekaa jidduutti lafatti hafaa yeroo Aksum kufus waggaan 40 lafatti hafe, yeroo Daamot kufus waggaan 250 lafatti hafe, yeroo Muhammad Zaaguween kufus immoo waggaan 25 lafatti hafee jira jechuudha. Eessa dhaqee jidduu sana haa ta'u egaa lakkoofsa irratti dogoggorame yoo ta'e ta'us bifa kanaani jechuudha gaa mootummaa Aksum jedhanii kan waaman jechuudha. Aksum irraa kaasee gaa amma Salamoonawaatti in general maqaa mootummaa isaa maqaa biyya isaan humna jedhanii fi naannoo sana Abisiiniyaa jedhan jechuudha. Abisiiniyaa jedhan addunyaan amma Abisiiniyaan beekti jechuudha. Itoophiyaa iyyuu waan ishiin beektu xiqqoo Abisiiniyaa Abisiiniyaan uumame warra Abisiiniyaa gaa amma humna godhachaa dhufanii jechuudha. Aksumis amma tokko harcaa qabaa, Laalibalaarraa harcaa jira, baadiyyaa ta'uu baatu malee bakka bataskaan hundaa'u hundattuu isaanumatu luka gad dhaabbata waan ta'eef 1270 kaasanii Yikun Amlaak inni isaan jedhan kun jechuudha. Inni maqaan haati isaa intala Azaa Caalaati. Hawwii Caalaa jedhamte haati Yikun Amlaak. Kana barreeffamee jira jechuudha. Namni baay'een barreessee jiru jechuudha. Isa kana namni baay'een barreessee jira. Hawwii Caalaa akkamitti gaa akka inni Salamoon ta'e turree bullee ilaallaa jechuudha. Sanyii Salamoon aangoo qabatte jedhanii ammayyoonatti dhaadachaa kan jiran. Egaa Yikun Amlaak bifa kanaan aangoo qabate Amaariffa hojii bal'inaan Amaariffa hojiirra kan oolche. Mana sagadaa keessatti afaan duraan jalqabame akka guddatu akka dagaagu kan godhe isaa jechuudha. Inni kun mootummaa Salamoonawaa jedhamee beekama. Waliigala isaaniitti Anzaaguwee, Ammaaloo dabalatanii, Aksum dabalatanii Abisiiniyaa jedhanii mootummaa Abisiiniyaa. Egaa amma seenaa namoota keenya daangaa nuu godhu jechuudha. Amma wal keessatti akka kanatti guddachaa dhufuusaa dhiifameetu akka waan sirni Abisiiniyaa jedhamu kun sirna gadaa Oromootiin qophaa lolte daangaa walii jiraatanii sabni wayii Oromoo aldolaa mo'atee akkasitti ilaalama. Akkasitti ilaalamuu qabu jechuudha. Uummata corroksaati kan fidan. Corroksaati kan fidan. Inni dhumaa gaa corroqqiin kaabaa Oromoon kaabaa keessattuu naannoo Gondor Goojjam jennu kana amma tokko jechaadha. Fi kaaba Shawaa irratti kan hundeensaa dhaabbate bara Yikun Amlaak 1270 jaarraa 12. Kunis beekaa fagoodha jaarraa 16. Kanaafuu annisaasii oo maal fakkaata? Inni akkamitti isarraanoo maaltu ta'e? Saba Oromoo irratti maaltu jedhame? Naannoo kaaba Shawaa kanatti bakka seentarii yookaan fi handhuura mootummaa Salamoonawaa isaan jedhanii waaman kana akka akkana jedhamu maaltu godhe isa jedhuuf fuulduratti immoo waan laallee walitti deebina. Amma sanatti isa arran hordoftaniif galatooma ulfaadha. Viidiyoo kana immoo laayik sheer godhaati. Fafacaasatii namaan ga'a isiniin jenna galatooma.